dhalaan sagaltuu haadha jala ciisa ka jedhani amma fa'a sagal bira tartee 40 geetteerti walumaa galaan 40 sam keessa ammoo haadha manaa kabajamtuu jaalatamtuu ta ibaadatti illee nama gorsituu ta bultiitti illee nama gorsitu ammoo ni takkatti takkaaf lama deebite. Kanaaf ammoo takkattiin su yoo nasiiba kee ta'uu baatteen fuudhinii taa'ii tajettutu waswaasa xiqqoon takka nama dhufa jechuudha. Kaka kiyyaa kun fa'aa walumaa galaan takkatti akkasiisan barbaada gaara duuba barbaade amata 4 guutuu barbaadee dhabe. Amata 4 nu eege jechuudha walumaa galaanii. Namoonni baay'een ammoo yaa Mustafaa baduuf deemtaa baddeertaa of dhaqqabiin keessaan illee naan jechuun hin oolin haga warra keenyaan baatuttu jechuudha. Garuu immoo viidiyoo kana akka argitan hundi keessan abdii qaba akka laaltan abdii qaba. Amata 5 4 3 eegadhee haa guddattu haa xiqqaattu haa maal taatu haa furdattu eeginaan jedhanii hoggaa meeqa eegee dhiisu. Umrii kiyya ammoo achi fixuuf hin jiru jechuudha walumaa galaanii. Kanaaf immoo kabajamtootaaf hordoftoota kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka isin jirtan nageenya haa jiraatu. Kan hadha viidiyoon qabadhee isinii dhufe kuni waan gabaabaa garuu waan tokkoffaa jiruma ofii kana namni osoo arguu halaakatti oofuu irratti ammoo jiruma sanuu ofitti jaalachuu. Fakkeenya nama godhuu dhiisee hadha ofumarraa fakkeenya fudhaa jechuudha walumaa galaanii. Namni shakhsiyyaa daciifa yookaan namumtii nama laafaa nin jibbaa ture jechuudha. Nama laafaa yoo jedhu nama laafaa jechuun nama dayyuusee jira walumaa galaan nama laafaa ka jedhamu suni nama shakhsi qaamaa fi wanti ofii laafaa osoo hin ta'in nama sammuullee laafaa osoo hin ta'in jechuudha. Nama ofii beekumsallee osoo qabu xufa jedhamee walumaa galaan wanni cinaachi isaa laafaan tokko cinaachi isaa jabaa sam irra hinjifate. Beekumsas dhabeetii miti walumaa galaan nama wallaalaa jechuu kiyyaa miti jechuudha. Wallaalumsi silaafuu abbammaan kamuu wallaalanii jaalatadhee yaadu kama irraa maganfatanii wallaalumsi jechuudha. Nama wallaalaa irraa dubbataatti hin jiru. Nama shakhsiyyaan isaa laafaadhaati. Nama yoomuu jechootaa fi gochoota isaatiin golchoota isaatiif jechoonni isaa waliin madaalle. Nama jiruu takkaa jiruu ofii kanaaf hayaata ofii kanaaf yeroo takka mugaamaraa seenee yoo asii achi uttaalee ni najjaa ni beeka. Garuu yoo ammoo asii achi osoo uttaaleen jidduu keessa lafa dha'eenni kufaa ol ka'uu hin danda'u jedha laal. Walumaa galaan namoota kana irraa dubbataa jechuudha. Namoonni kun ammoo eenyu yoo jettan hadha ammoo nama fagoo achiin deemu ofirraa haasa'utti jira. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyya. Maaliif jettellee irraan hin jedhina jechuudha. Ni beeyta waan hin jedhaareef guutuu takka takkaan. Irratti ammoo isinuu nan gaafatin sinaafuu isinumaa himuu deema walumaa galaanii. Waa'ee kiyya kanatu na dhibee anuma kanayyuu dhibee daawwattoota dhiisii anumaayyuu ni dhibee jechuudha. Wanni naafuun galiin isiniif hin galu. Ammoo akkaataa jiruu kiyyaarraa kaasee akkaataa dhalaan takkaa yeroo isiin dhuftee ji'a tokko lama akkana argee yookaan na jibbisiisuma eegaltii walumaa galaan. Natti illee naarii naa walumaa galaan jechuudha dhiifama. Yeroo takka uumama irra arga walumaa galaan cinaachi laafaa isii wayii uumama irra laala jechuudha uzuri moo irra laala. Takka ammoo fikiraa wayii maan naan jetti mucayyoo tana akka isiin xiqqoo hir'ina qabdu ni arga waan kana irraa hir'ate fuudhee yookaan umrii guutuu waan wajjin teenneef anammoo nama umrii guutuu wajjin taa'u barbaada nama jiruu dheeraa wajjin jiraadhu barbaada kana waan ta'eef jechuudha. Yoo isiidhaan wajjin umrii dheeraa jiraachuun barbaadini jiruu kiyya karatti muruun barbaadu kana waan ta'eef kophaa kiyya filadha marhaba baga nagaan dhufte. Yeroo takka takka namni nama kolfaa garuu san irra yeroo abbaan ofii kolfee baay'ee tokko namatti tola. Maaliifi osoo namni sitti hin kolfin ati yoo ofii kolfite takkaanii jijjiiramtaa bakka san inni jijjiiramta jechuudha. Gara badduutti ta'uu gara tolaatti ta'uu gara bareedaatti ta'uu jechuudha. Kanaaf ammoo kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa har'a ammoo nama ta'uu deema walumaa galaan nama ta'uu deema xiqqeessee isinii himee. Tabultii feetu ni dhufti taanaan marhabaa. Hin dhufti. Hin deemtis taanaan tabiraattu duubaan dhufa walumaa galaanii wanni an amata 5 4 3 eegadhee haa guddattu haa xiqqaattu haa maal taatu haa furdattu eeginaan jedhanii hoggaa meeqa eegee dhiisu. Umrii kiyya ammoo achi fixuuf hin jiru jechuudha walumaa galaanii. Kanaaf ammoo kabajamtootaaf hordoftoota kiyya asirra isinitti dheeressin jechuudha.
boru fiftaan hadhaa fi boru osoo hin jedhin jechuudha. Nikaa wayii rabbuusuu deema mabruuk jedha ija qabadhaa bismillahirrahmaanirrahiim. Gammachuu akkana naasofsiisaara illee seenaa isin. Gammachuuf naasuu keessa hin jiru garuu ammoo bakka dhugaan itti namatti toltutti jira. Dhugaa daciifummaa kee gisee argite. Daciifummaa sammuu ta'uu yeroo argitetti baga argee osoo namni natti arginii. Ani eenyu gadi jettee yoo laalte kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyyaa namni mana hin qabne nama mala hin qabne jedhanii mana jechuun ammoo gidaara kanaa miti nama karoora mustaqbala ofiitiif walumaa galaan waan kanaaf kana fakkaatu hin qabne jechuudha. Kanaaf ammoo bismillahirrahmaanirrahiim jedhee tokkolee ilaaluu fedha itti jarrabee tun dhuftus taantu dhufaa tun kuttus ni dhufti walumaa galaan takkaa fi lama osoo hin jedhin sadii fi afur shari'aan kan nu eeyyame buduu amata afuriin nu eege jechuudha walumaa galaanii. Namoonni baay'een ammoo yaa Mustafaa baduuf deemtaa baddeertaa uf dhaqqabiin keessaanillee naan jechuun hin oolin haga warra keenyaan baatuttu jechuudha. Garuu ammoo viidiyoo kana akka argitan hundi keessan abdii qaba akka laaltan abdii qaba. Jiruu tiyya tana jiru dhuunfaa jiraadha garuu ammoo yeroo gammachuu kiyyaa namoonni hedduu kana gammadantu jira. Akkumaan isaaniif gammadutti jechuudha. Yaa yeroo gadda kiyyaallee akkasuma yeroo nama baay'ee waliin gammadutti kana gorsu ta'ee kana arrabsus ta'ee cinaa goranii kophaa keenya najjaatamoo ni koftaa fira kiyya jaalas ka kana irraa jedhuuni daawwattoota kiyya firri kiyya keessa kiyya haga keessa isin beektan kanan beekan walumaa galaan jechuudha. An bakka ati na daawwattu hin beeku dhugaa feenaan islaama moo kiristaanaan beeku dhiira moo dhalaan beeku garuu ammoo akka faamilii kiyya taate qofa si beeka walumaa galaan jechuudha. Faamilii kiyya qofa akka taate si beeka. Faamiliin kiyya kun ammoo guyyaa tokko osoo karaarra si argee faamilii kiyya ta'uu keessa hin beeku ati na beekta. Kanaaf ammoo walumaa galaanii yeroo tokko daawwattootuma kiyya kanaafu tokko isinummaanuu naaf galatooma. Naaf na arrabsanii naaf naan waa jedhanii ni beeka. Garuu ammoo yeroo tokko karaa dukkanaa tokko kophaa seenuun dirqee sirratti ta'a. Amma ammoo seenuu deema. Karaan suni isin himee ture tanaan dura jechuudha waa'ee fuudhinsaatiin waliin qabatu. Garuu ammoo mufaaja'aa akka taate qofa isin qabachuudha. Kanaaf ammoo bismillahirrahmaanirrahiim ta'ii geetaa barakaa obboleessaatiin jechuu deemna jechuudha walumaa galaanii. Asiin ammoo nama wayiitu jira namni ammoo asumatti dhiifama gaafadhee eeyyamallee irraa fudhu jira jechuudha walumaa galaan sun ammoo caaltuu haadha manaa hajjiiti jechuudha. Isii takkatti qofatu waan nan dhiyaatuuf isin natti hin dhiyaatan silaafuun ni beeka. Raasmaa achiillee attanallee arrabsaa isin rakkoon qabu mataa kiyya irra jirtanii warri na wajjin dhaabattanii ta'u akka lalallaa jettanillee lannoo waan kasaaruun qabu jechuudha. Shari'aan takkaaf lama sadii nu eeyyamte. Nu ammoo yeroo takka fuudhuu sodaannu kun ammoo yeroo baay'ee irra deebi'ee walumaa galaanii dhalaan sagaltuu haadha jala ciisa ka jedhanii amma fa'a sagal bira tartee 40 geetteerti walumaa galaan 40 san keessa ammoo haadha manaa kabajamtuu jaalatamtuu ta ibaadatti illee nama gorsituu ta bultiitti illee nama gorsitu ammoo ni takkatti takkaaf lama deebite. Kanaaf ammoo takkattiin sun yoo nasiiba kee ta'uu baatteen fuudhinii taa'ii tajettutu waswaasa xiqqoon takka nama dhufa jechuudha. Kakka kiyyaa kun fa'aa walumaa galaan takkatti akkasiisan barbaada gaara duuba barbaade amata afur guutuu barbaadee dhabe. Amma ammoo meeta gizee takka akka isii gizee san jiruuti yoo ta'u mustaqbalaa tana jaaladhe osoo ufuma kana jaaladhe akkamii jechuu yaale ufuma kana ufii kana akkamii jaaladhe jedhu ammoo akkuma amma irra jiru kana ta dhuftu koottu hin teettaa yaa binti taa'i hin deemtaa kuti. Hokkalna lallai jarrabu deema maal tunarraa dhiba. La ammoo nama tokko miidhini naaf daraartuuleen amma hadhaa fi borosoo hin jedhin aflaallee sargi aruusallee godhachuu hin deemu walumaa galaan maaliif nama na wajjin gammaduu fi nama na wajjin saahibban taatus walumaa galaan namni takkate yamanii bahee kutee amma ana qofa haftee iyyuumaayyuu anaa fi namoota tokkoo fi lama deebite walumaa galaan namoota maqaa isaaniitu yaadanne jechuudha. Nama 25 Gara soddomii wayii turree amma na tokko deebite anillee ammoo ji'a takkaa fi lama naafe wallahi ta ittiin akhiraa rabbina haa godhachuu jira ta ittiin akhiraa yaa rabbi as keessaa nagaa na baasee jechuu jira jechuudha. Biyyi tunillee wallahi biyya rahmataati biyya yeroo ofiillee beeloftee
akkuma beelofta sanittuu namni biratti hin beelofne rakkatan biratti hin beelofne san jechuudha rabbi biyya tana keessatti illee takkuu nu rakkifne takkuu alhamdulillahi rabbil alamin nama gaditti malee nama walitti hin jiraanne garuu ammoo mustaqballi kanaa miti yaanni namaas kanaa miti walumaa galaanii kanaaf ammoo sochii barbaada jechuudha hordoftoota hiyyaa hoggaa kudha meeqa taa'ee mana haadha hiyyaati yookaan mana abbaa kiyyaatti deebi'ee gana achiina fuudhaa dheedhee isaan eeguudhaan matiqqoo aanyi fakkaatti murteessee caaltuu tokkoffaa duraan dursee caaltuu araarfadhee jechuudha caaltuun akka obboleettiitti illee akka waa hedduutitti illee jechuudha isii bira deemuu deema amma kun asuma akkuma kuteen jechuudha isii bira deemee daraartuullee akkana gurra qabee gurra micciiree dhiifama gaafadhu jedheeni waraqaa isiin dheengaddan irraa barbaadde san illee fidi jedheeni jechuudha karaa doktorri naa ergee jira jechuudha saapiraayizii ammoo achumatti isin garsiisa dhalaan uf dura keessa isii beeytu jiruu isii ka duraa beeytu hin fuudhine ka jedhu ni jira feeyilasuufota gargara jedha sanis garuu ammoo tan beeyne jira tamaadii isiin beeyne ni jirti dhugumaa an hin beeku malee namni baay'een ni beeka sanis kanaaf ammoo walumaa galaanii nasiibaa tawakkalnaa alallaahi jechuu jira ammoo walumaa galaanii yoo ka deemtullee qaxxettee akka intala namaatitti adabas ka dura beeytu san malee ka biraatti barattee deemti naamusas ka dura beeytu san malee ka ittiin guddatte san malee haaroo godhattee deemte jechuudha yoo akkasitti deemte yeroo waan itti yaadu waa hedduu jira waan uf dura sirreessu waa hedduu jira jechuudha kanaaf ammoo tana qofa hin yaachifne kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa asumaan مبروك جدا كذا تكتي أسمع درون فدا مبروك كذا كذي مبروك إن جنة لين بيكا فيديو أكلم تكو مبروك إن جنة لين بيكا إن مالي في نمون هندينا فأرانين عرب سجرا نسوا كيساس بيه نمنا تمجرا نمورا كون كابو سنغلاتوما أنا في ini beka tanandura namo tehdu to kana jalata batani iraf tala sonjedin ke sanat fe namni wan heddu amata heddu na korse jira amata heddu ono jimbo jira mata kiya barmagaran kabajumto ta kiya naf galatoma amma mo bismillahir rahmanir rahim oso hasinin fedin in sirra talaba chutan itseru de masene deebisan keessa hin jiru